For a handful of horrifying minutes. Gootichi namicha hidhatee lubbuu jiwiishota ayyaaneffachaa turan irratti dhukaasa banuun lubbuu namoota 15 galaafatee to'atee gootummaan isaa addunyaa guututti ol kaafamee dubbatamaa jira. Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti rakkoon akka hin uumamne godhuun barbaachisaa tahuu pirezidaantiin Gamtaa Afrikaa dubbate kanneen ja'anii fi odeeffannoolee dhaga'uuf murteessoo ta'an biroos ni qabnaa nu waliin turaa. Arrastan Mahammad amma oduu bal'inaan. Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti rakkoon akka hin uumamne godhuun barbaachisaa ta'uu pirezidaantiin Gamtaa Afrikaa dubbate. Kabaja waliigaltee Aljeersii waggaa 25ffaa irratti koomishiniin Gamtaa Afrikaa Muhammad Ali Yuusuf waliigalteen kun seenaa keessatti iddoo olaanaa akka qabu himan. Kanaanis waraana bara 1998 hanga bara 2000 Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti mudate kan xumura itti godhe ta'uu ibse. Waliigalteen kun hawwii itti fufinsa qabu kan namoota biyyoota obbolaa lamaan tumsaa fi badhaadhina waliinii calaqqisiisuu ja'an. Pirezidaantichi Finfinnee fi Asmaraan hafuura waliigaltee kanaa ammas irra deebi'anii akka haareyoomsan marii fi karaa ollummaa gaarii filachuun bu'uura nageenya yeroo dheeraaf ture akka mirkaneessanis waamicha taasise. Dabalataanis tasgabbee naannoo gaanfa Afrikaa fi Galaana Diimaa dabalatee jireenya uummattoota irratti amantaa waliinii cimsu, tumsa isaanii jajjabeessuu fi tarkaanfiiwwan rakkoo dabaluun nageenya booreessuu danda'an akka hin uumamne ittisuun murteessaa tahuu akeekan. Gamtaan Afrikaa biyyoota lamaanuu nageenya, misooma, tumsa daangaa ce'uu fi fuulduraa waliinii tumsa waliin mirkaneessuu keessatti kutannoo akka qabus ibse. Jilli Itoophiyaa Afyaa'ii Taaggasaa Caafoon durfamuu walitti dhufeenya biyyoonni lamaan qaban cimsuuf sirna daawwii biyya Iraanitti taasisan. Miseensummaan Iraanii fi Itoophiyaa biriiksii tumsa cimsuuf waltajjii addaa ta'e kan kennu tahuu Afyaa'iin mana marii bakka bu'oota uummataa ministeera dhimma alaa Iraan Abbaas Araaqajii hoogganaa jila sadarkaa olaanaa kan ta'an waliin marii taasisan. Marii isaanii keessatti Afyaa'iin mana marii bakka bu'oota uummataa akka dubbatanitti hariiroo dippiloomaasii biyyoota lamaanii kan waggoota 70 olii akka tahe dubbate. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa baay'ina uummataa fi diinagdeen biyyoota saffisa olaanaan guddachaa jiran keessaa tokko kan ja'an Afyaa'iin paarlaamaa Iraan tarkaanfiin itti aanu walitti dhufeenya diinagdee siyaasaa fi aadaa cimsuu itti fufaa ja'an. Jilli Itoophiyaa Afyaa'ii Taaggasaa Caafoon durfamu kun sagantaalee daldala investimentii fi waljijjiirraa aadaa biyyoota lamaanii babal'isuun haala danda'amu irratti mari'achuu isaanii miidiyaaleen Iraan gabaasanii jiru. Labsiin itti fayyadamaa fi oomisha pilaastikaa ammajjiirraa kaasuun hojiirra oolaa ja'ame. Abbaan taayitaa eegumsa naannoo Itoophiyaa yeroon ce'umsaa labsichaaf kennamee xumuramuu isaa ibsuun ammajjii 23 irraa eegalee adabbiin seeraan tumamee guutumatti hojiirra akka oolu beeksisee jira. Labsichi pilaastikii fayyadamuu, oomishuu, galchuu fi gurguruu seeraan ugguruun balaa naannoo ittisuuf kan karoorfame ta'uu akeeke. Oomishtoota korojoo pilaastikaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu yeroo ce'umsaa ji'oota hedduu kennameefiin seera kanaaf qophii gahaa akka taasisan hubachiifamuu ibse. Haa ta'u malee oomishtoonni muraasni yeroon ce'umsaa gahaa akka hin taane ibsanii turanis mootummaa irraa deebii kennameen yeroon ce'umsaa ammajjii 23 akka xumuramuu ifatti beeksisuu Tiikvaan gabaase. Labsii kana jalatti qaamni korojoo pilaastikii fayyadamuu fi qabatee argamee birrii 5,000 hanga 10,000 akkasumas oomishuu, galchuu fi gurguruun immoo birrii 50,000 hanga 100,000 fi hidhaa waggaa 5 akka adabsiisu seerri abbaa taayitaa eegumsa naannoo Itoophiyaatiin tumame ni mul'isa. Abbaan taayitaa kun labsichi balaa naannoo hir'isuu, fayyaa uummataa eegsisuu fi qulqullina naannoo itti fufinsa qabu mirkaneessuuf murteessaa ta'uu isaa hubachiisuunsaa kan yaadatamudha. Ogeeyyiin ogartii hojiilee faayidaa biyyaalessaa eegsisan hojjechuu akka qaban ministeera aadaa fi ispoortii ifoomse. Ogeeyyiin ogartii hojiilee faayidaa biyyaalessaa eegsisan hojjechuu akka qaban ministeera aadaa fi ispoortii aadde Shaawit Shaankaa dubbatan. Waltajjiin marii ogartii fi indastirii kalaqaa qopheessummaa ministeera aadaa fi ispoortiitiin gaggeeffamaa ture xumurame. Aadde Shaawit Shaankaa wayita kana ogartiin tokkummaa fi hariiroo uummattootaa cimsuuf akkasumas seenessa waloo ijaaruuf qooda olaanaa qabaa ja'an. Ogeeyyiin ogartii dhaloota bocuu fi itti gaafatamummaa qabaachuu kaasanii keessumaa dhimmoota hariiroo lammiilee cimsanii fi faayidaa biyyaalessaa eegsisan irratti gahee isaanii bahachuu akka qaban hubachiisan.
itti fufuunis ulaan galaanaa dhimmoota faayidaa biyyaalessaa ittiin mirkanaa'an keessaa tokko ta'uu kaasuun ogeeyyiin ogaartii dhimmoota akkasii irratti xiyyeeffannoon hojjechuu qabu ja'an. Mootummaan damichaaf xiyyeeffannoo addaa kennuu fi caasaa diriirsuu irraa eegalee ogaartiif haala mijataa uumee jiraachuu himanii jiru. Awustiraaliyaatti hidhataa qawweedhaan jiwushota ayyaaneffachaa turan irratti dhukaasa banee ajjeesaa ture duubaan itti dhufee hudhee laqaaqee namni qawwee harkaa fuudhee gootummaan isaa guutuu addunyaatti ol kaafamee dubbatamaa jira. And his 50-year-old father stalking the older shooter, Ahmed Al-Ahmed, a 43-year-old shop owner from the Sutherland Shire. Nama kana maqaan isaa Ahmed Al-Ahmed yoo ta'u umriin isaa nama ganna 43ti. Gootichi Ahmed Al-Ahmed nama Sooriyaa Idlibitti dhalatee guddachuun eegas booda gara biyya Awustiraaliyaatti godaaneedha. Akka ragaan viidiyoo argame agarsiisutti obbo Ahmad osoo qawween itti hin akeekamin dura nama qawwee hidhate sanitti fiigee harkatti qabee duubatti akka deebi'u dirqisiise. Haleellaa raawwatame kanaan namoonni 15 yoo du'an kanneen kurnatti lakkaa'aman ammoo madaa'anii jiru. Gochi kun bakka namoonni 1000 caalan ayyaana warra jiwushota hanukkaa jaamu ayyaaneffataa turanitti kan raawwatamedha. Poolisiin biyyattii taateen sun gocha shororkeessummaa hawaasa Yahudotaa irratti xiyyeeffate ta'uu labse. Ministeerri muummee Niw Saawuz Weels Keeris Miinii dilbata galgala ibsa gaazexeessitootaaf wayitaa kennan gootummaa obbo Ahmad yeroo sanitti faarsan garuu battala sanitti maqaa isaa hin ibsine ture. Eegas booda garuu gootummaa obbo Ahmad yeroo ragaa bahuu namni kun dhugumatti goota sababa gootummaa isaatiin arra namoonni baay'een lubbuun hafanii jechuudhaan ragaa bahe. Ministeerri muummee Awustiraaliyaa Antooni Albaaneesii akka ja'anitti lammiileen Awustiraaliyaa arra namoota biroo baraaruuf balatti fiigan argine ja'an. Lammeen Awustiraaliyaa kun gootota gootummaan isaa lubbuu namootaa baraaree jechuudhaanis dubbate. Kana malees pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp obbo Ahmadiif kabaja guddaan qabaa jechuudhaan galateeffate. Muhammad Ahmad eessumni isaa biyya Sooriyaa irraa BBC afaan Arabaa waliin haasawa taasiseen Ahmad namicha Yahudota ajjeesaa ture duubaan laqaaqee qawwee harkaa fuudhuu isaatiin nu boonsee jira jechuun dubbachuun ollaa Sooriyaa fi Musliimoota hunda addunyaa guutuu boonsee jechuun dubbatee jira. Abbaan Ahmad obbo Muhammad Faatii fi haatisaa aadde Maliikaa Hassan gocha ilma isaaniitiin kan boonan tahuu gammachuu isaanii miidiyaatti himan. Ahmad nama fuduraalee gurguree maatii isaa jiraachisu yoo ta'u innis abbaa ijoollee lamaati. Obbo Ahmad harkaa fi irree isaarra rasaasaan dhawamuun madaa'uun ammatti wal'aansa baqaqsanii yaaluuf hospitaala seenee jira. Ministeerri Niw Saawuz Weels Keeris Miinii hospitaala bakka Ahmad ciisaa jirutti dhaqee ilaaluunis galateeffatee jiraachuun gabaafame. Kabajamtoota maatiiwwan OVM oduu fi odeeffannoon arraaf jennee walitti qindeeffannee kanaan goolabamee sagantaa birootiin hanga walitti deebinuu nagayaan nu tura.